بالتازر يلوفت كان بود نمبا اقسم بالله والله دايما بالتازر راسي سمنون ميت ما كما بالتازر يون لي نمبا كان بود والله مالي بجنان اني بالتازر الله ذاتي ما كان رتبو ummata commenting gitu ummata bara isaarti moo suman jedhe maamme wallahi wabillahi family kiyana kabajan yo warumman sibira jiru warrika seeti dufe je male family kiya kama ga baltazar jiru wallahi no baltazar ni maamme sete an tiktok in rabate karat live video garo asmat na devise baltazar si isate baradani waa fideen irra kaa'ee dhiifamana godhaajoo sin argaan jiru wallahi waa wal fakkaataa lamman wal tintinaa godhi qorata waa wal fakkaataa lamman akka geemiti walitti fidi tanga bajaga ba makazatin guamina no dhaggeeffadhu ka isaafan bana isatu na bani naan jedhe miti isaafan bana seefi miti naan isa jala jiru no na bigil tun ka bajaga namba na yosi wana kasiba Nabbeni booda siisteri taate moo duruma machaaniif qorataan si jammarni beeku warra kaan jedhi malee machaaf qorataan si jammare yaa qaallu akkam isinitti fakkaate guys biqiltuun baay'ee walaleessituu cimtuudha walaloo sila an dubbise walaloo jimmaa sana isii barreesse walaloo baay'ee gama tiktokiitiinis gama feesbuukaatiinis barreessiti anammoo kaayyoon kun ni guddaan walaloo isin barreessitu kana gaaf tokko bareechite akkasii miidiyaa kana irratti walaloo isiitiin beekamtu hangan danda'uun gargaaruu ture karaan an gargaaruu danda'uun ammoo qaamaan na bira jiraattee bira dhaabbadhee walaloo isii sana wajjin hojjechuu danda'u karaan nuti karaan itti isii tana ol bareechinee ol bahuu dandeenyu garuu karaa amma bifa nama wal jaalalteetii walaloo walii dubbisuu kana insha Allah akkuma rabbiin naa milkaa'e walaleessituu ta'uusii warreen as jala jirtan guutuun keessanuu ni beektan amma warri isii jalaatis warri na jalaatis warri maccaa jalaa warri qorataa jalaa hundinuu akkasii walaleessituu ta'e amma namuu baree jira kanaafuu wallahi naafi biqiltuun obboleeyyanii dandeettiisi akkasiin aartii michoon tun biyya namaa if gargaaraa maatisii gargaaraa garuu aartiisii yeroo galgala iraftii qabdutti ol baafachuu barbaaddi anis kanuma irratti hanqan danda'u hanqa laafina kiyyaatiin isii dura xiqqisho waan dilas ta'uu baatus baay'ee san ta'uu baatus xiqqoollee ta'uu miidiyaa kana isii dura dhufeetiin jira waan ta'eef xiqqoo isii tana gargaaruun barbaade kara miidiyaatiin waan isii kabajuuf waan jaalladhuuf galgala yaada kanallee anumatu fide yoo walaloo walii dubbisnee akkasitti walaloon kee ol ba'e yoo jennee wal gaafannee itti seenne kanaafuu akkasitti hubadhaa biqiltuu walaleessitu cimtuudha sanarraan obboleettii kooti kanumaan hubadhaa wallahi naaf biqiltuun homaa takka walitti hin qabnu obboleeyyiin rabbiiti garuu immoo maaliif akkas gootee biqiltuu ol baasta yoo jettan sun hinaaffaadha malee kara fedheen haa ta'u maali warri akka fedhe wal godhee wal beeksisus jiru numa jira warri kitaaba wal jala danda'u wal beeksisa anis karan danda'uun biqiltuu akkasii walbachuudhaaf biqiltuu kana duraan osoo qorataa wajji walaloo dubbisuun eegalin namni tokko hin beektan turan walaloo ni dubbisti anniin beekaa namoonni muraasni ni beekan garuu kan isin bartan eega isin qorataa wajjin walaloo dubbisuu biqiltuutti de wallahi kanuma maanin akkan jee viidiyoo wajji hojjechiisee beeksisuu danda'a fin akkana godhee yoon balleesse dhiifama maamni waa si gaafadhu na gaafadhee amma jaalattee qabda ammoo jaartii qabda yookaan ammoo jaalattee ni qabda an jireenya dhuunfaa kiyyaa miidiyaa irratti hin baasu baasis hin beeku isa sinimun jee bara jireenya dhuunfaa kiyyaati waan ta'eef jireenyi dhuunfaa kiyyaa fi miidiyaa walitti dhufu waan ta'eef kun dandeettiidha walaloon dandeettii biqiltuuti walaloon dandeettii kiyya dandeettii keenya immoo karaa feeneen ol baaf kanaafuu yoon bal'aan saahiba keessan
nin balleessa ilma namaati yoon balleessa dhiiraan fakkeessu. Kan kiyya jiru jiran jira sagalee koomame. Ni jira